Dugana banera amana matane dugan badafamne tabenya humata tokorani rifne alkani fi guya jina jinun chifne uada fojjanne dalasas gudifne gadi gudina dargakota chape karamilkanina gaisota chape gadi gudina dargakota chape karamilkanina gaisota chape madanaga gudina afnagenya akada kenya unda manera dargagof shamaran entenyu gonguma dinagde gabanan enyunun dorguma ambassadoroti misoma afnagenya tana biya kenya adunya fakenya muda jirenya wanjora kina arka wal kabane tiyuma chapsina chafe walda jaba sanyitu itike adunya jabaatanii cimtanii wajjin waliin hojjetnaa jechaadha. Wajjin guddannaa jechaadha. Magaalli tunis taanaan Oromiyaas taanaan kan qabdu eenyudha? Numa miti kan qabdu. Kanaaf dhaloonni kunis kan qabu numa waan ta'eef isinis barumsa qabdan, ogummaa qabdan sirriitti keessa baasuu qabdu jechaadha. Barachuuf barsiisummaa keessatti erga calqabne waan dhaabbatu miti ganya jechaadha. Ifa isin ta'e tokkoffaa kara kolleejjiitiinis kara ittiin deemnu hin deemna ol baanaa jechaadha. Tokko jedhanii lama jedhan. Oduu lama jedhanii kuma jette irraa gadee kuma dhibba shantama kudhan jechuu hin dandeessu jechaadha. Asuma keessatti calqabne barnoota waa'ee hafuura barnootaa as keessatti calqabne jirra. Asuma keessatti immoo foormi godhannee jirra. Asuma keessatti bifa haaraadhaan dameen haala kanaatiin gadi hundeessanii jiru. Isinis jabaachuu qabdu. Rakkoo kam oo jiraatirre inni jira manaajarri gaggeessitoonni asii hin jiru. Isaanii ol kan ta'etti immoo nuyi jirra jechaadha. Faasilitii waan adda addaa waan barbaachisaa ta'e irratti nuyi immoo jirra jechaadha. La barsiisummaa keessanitti sin laalla. Guddina akkamitti guddattu kan jedhamu iskoojilee akkamitti guddattu bifa akkamitiin leenjii immoo akkamitti persimpliin waldaa dargoota caffeedha hojii fi hojjechiisummaa keessatti kooperaatiiviidha waan taaneef bifa akkamitiin deemna kan jedhu immoo sirriitti jaalalas tokkummaa humna guddina daandiin maal fakkaata kan jedhamu immoo leenjiin qopheessinaa leenjii isiniif kennina jechaadha. Nus immoo akka bulchiisa keenyatti immoo haala ittiin deemtan hojii manee keenya keessa tarsiimoo keenya keessatti immoo maal fakkaachuu qaba akkamitti deemuu qaba. Har'a keejii barsiistu tanan har'a garee barsiistu tanan boruuf iftaanis akkanumatti itti fufuu hin qabdanii jechaadha. Ifa isin ta'e barana kan wanni jettan bara gareetitti kan bira gireedii ittuma deemaa sadarkaa lammaffaa sadaffaa jechaatuma deemuu qabdu jechaadha. Ifa isin ta'e isinis baranas qacaramtanii bara dhufuttis achuma barsiista tanan bara sanis achuma barsiista tanan ciminni kee maal keessatti mul'ata? Saffisaa fi akkaataa qulqullina barnoota laachuu keetii keessatti hin mul'ata jechaadha. Ifa isin ta'e iskoojilee bifa bareedaadhaan muuxannoo guddaa qabu isaan isiniif baasu hin dorgomtu bifuma isiniitiin guddinnis keessumaa kaa'a isin galee tokko jettanii deemtuun maallaqa gurguddaa argachuudhaaf maaliidhaaf bakka gurguddaatti qacaramuu maali galtii guddaan dhaloota kana qaruudha. Ifa isin ta'e jira galii guddaan qabeenyi guddaan dhaloota qaruudha. Dhaloota qarri taanan ittaansinee wanna nu barbaachisu waan nuuf malu arganne taanan kaan rabbi tarkaa qaba jechaadha. Baay'ee natti tolee jira. Dargaggeewwan hundi keessaniyyuu gaggeessitoonni keenyas cimoota bilchina irra kan jiran isinis immoo akkasumatti waan ta'eef sirriitti cimtanii jabaattanii barumsaa fi barachuu irratti sirriitti cinaadhaan immoo isinumtuyyuu akkamitti barattu kan jedhu immoo hin mijeessinaa jechaadha. Barsiisuu qofa miti. Barsiisaa qofti hin barsiisa yoo ta'e yeroo marasa anu keessaa qabu san qofa barsiisee ta'e adabatee taa'e yoo ta'e yeroon dhaabbatee isin eegu jechaadha. Ifa isin ta'e cinaadhaan deemuu qabna. Jabaattanii cimtanii rakkoo jiru kam isaatiyyuu hin jiru hin hordofu isaanis lakkaa'anii adda baasanii deemu waan ta'eef nus jirra jabaattanii cimuu qabdu waliin deemna mana barumsaa kana qofaa miti kan qabnu jiddu galli gabaattis hin jira asumatti jira isaas hin babal'isna mana barumsaa baranaa fi malee bara dhufuuf mootummaarra lafa haala mijeessine asirratti teest erga godhamne boodatti sirriitti bal'inaan fudhannee hojjechuu qabna jechaadha. Keenya irratti ijaaruu qabna jechaadha. Keenya irratti gadi dhaabbachuun dirqama miti dirqama waan ta'eef keenya irratti akka gadi dhaabbannutti jabaattanii cimtanii onneedhaan hojjechuu qabdu humna walii ta'a. Daayirikteera maalii moggaafama baay'ee ifa isin ta'e jiraman moggaafama malee hundi keessanuu qixamoo qixaamati humna ta'uu fi qabdu jechaadha. Cinaadhaan wal ta'uu qabdu jechaadha. Haala saniitiin deemuu qabdu jabaadhaa cimaa waan barbaachisaa ta'e irratti immoo hin laalla
haalaan ittiin immoo isin jajjabeeffannoo hunda irrattiyyuu hin karoorfanna xiyyeeffannee isin wajjin hin hojjenna isin irratti isin hojjenna jechaadha. Galatooma ulfaadha jabaadha jiraadha. Chaffee chaffee karra milkaa'inaa ga'eessota. Chaffee daandii guddinaa dargaggoota. Chaffee chaffee karra milkaa'inaa ga'eessota. Tashaala Jifaaraan jedhama. Karaa Piroofeesaraati Yuunivarsiitii Amboon barsiisa. Isa jalqabaa irraa ka'uuf haaraa sirna baruuf barsiisuu keessatti haala biyya keenya kana yoo laalle sirni barnoota biyya keenya keessa jiru haalli baree barsiisuu baay'ee kan gadi kufedha. Isa kanarratti hundaa'uudhaan kana laaluudhaan gama hundumaan laaluudhaa fi komii gama uummataa maatirraan ka'uu fi haala ta'aa jiru kana arguurraan kan ka'u nuyi akka lixa kanaatti dhaloota boru biyya bakka bu'u saba bakka bu'u safuu kan beeku aadaa kan beeku kabaja kan qabu ulfina maatiisaaf kan kennu biyyaaf kan kennu dhaloota biyya geggeessu kan irratti hojjechuun nu barbaachisa jennee beekumsa keenya qabannee taa'uu fi callisneetuma quba qabuun kana jennee namatti qabuurra ofii keenya keessa seennee maatii hirmaachisnee mootummaa hirmaachisnee ofii keenyaas gahee qabnu hundumaa amma humna keenyaaf amma dandeettii keenya irratti ba'uudhaan dhaloota borqaraman dhaloota biyyaaf ta'an dhaloota addunyaa kanaaf ta'anii maqaa waamsisuu danda'u jedhamu qaruudhaaf mana barumsa oolmaa daa'immaniif sadarkaa tokkoffaa hanga afuriitti caffee kana bannee jirra jechuudha. Kanaaf gama kanaatiinis barsiisota gahaa ta'an wal dorgomsiisnee argannee jirra. Baay'ee barsiisota yeroo lamadha irra deebinee kan qorree warra kaan garaa nu ga'uu dadhabnaan inni kaan qorumsa barreeffamaatiin darbeet inni kaan oraalii irratti immoo piraktikaal gaafa raallu kan nu jalaa kufe baay'ee isaan kana harcaasnee irra deebinee qoruudhaan barsiisota gahaa ta'an argachuu qabna jennee murtee kanarraa kan ka'e barsiisota itti qacarannee jirra. Barsiisota qacarre kanaafis leenjii gama ogummaatiin barsiisota sadiin barsiisota yuunivarsiitiitiin leenjii kennineefii jirra. Leenjiin keenya yeroo yerootti itti fufaa gama aadaatiiniif safuus barsiisuudhaan daa'imman keenya dandeettii addaa hubannaa addaa akka qabatan qaroomina addaa akka qabataniif isa kana qaruudhaaf jennee karoora keessa galfannee jirra. Barsiisota dhaabbiin iddoo kanatti qacaramaniin alatti iyyuu barsiisonni biraa ogummaa isaaniitiin akka koominiitii sarviisiitti jechuudha. Daqiiqaa 30-40 gama ogummaa isaaniitiin daa'imman kana akka nu barsiisan fakkeenyaaf kan asoolan haga sa'a 9tti. Sa'a 9 booda maatii beeksisnee haga sa'a 10tti as akka turan beekumsa dabalataa akka argatan sun baratan sanarratti beekumsa caalatti akka argatan ittiin jajjabina akka ta'uuf jennee kanallee sirna baruu barsiisuu kana keessatti karoorfannee jirra jechuudha. Kanaaf isa kanarratti haalaan irratti hojjenne namni yoo irratti hojjete namni uumama isaatiin inni dura bu'u cimee ta'ee qabe taanaan sammuun namatti dadhabaadha jedhamuun jiru jechuudha. Hamma danda'ametti nama sanarratti hojjechuudha beekumsi daa'imman maatirraa fudhatanii dhufan jiru. Isarratti immoo asitti immoo gama saayinsaawaa ta'een kan irratti dabalatanii gabbifatanii sammuu isaanii akka qaroomsan amala badaalla naannoo keessa kan jiruun haala hiriyaarraa baratan irraa adda kan ta'een fakkeenya gaarii naamusa gaarii jaalala tokkummaa amanamummaa dhugaa kabaja qabatanii akkasii bahaniif isa kanarratti onnannee jirra jechuudha. Kanaaf isa kana immoo waaqnis nu gargaara hin raawwanna jennee jirra. Afaan duwwaa itoo hin ta'in hojiidhaan yeroo gabaabaa keessatti ni agarsiifna jennee jirra. Kanaaf isa kana qabannee kan nuyi kaane jechuudha. Mul'atuun keenya calqaba kan ittiin kaane calqaba kana akka ijoo akka ka'umsaatti ishee kana qabannee ishee kanarra hojjannee ishee kanarra ejjannee magaala kanas bakka garaagaraatti magaala guddoo Finfinnee keessatti guutummaa Oromiyaa keessatti akka bal'atu kanarra darbinee biyya keenya Itoophiyaa keessa darbinee Afrikaa addunyaa irratti akka fakkeenya taanee bakka hundumaatti qaamaan gaafannee toon ta'in gaafatamnee dhaqnee achitti irratti hojjanna dhaloota irratti kan jedhuuf abdii fi kutannoo akkasii qabna. Dhaabbanni keenya isa kana qofa miti barattoota asitti qaramne kana gara boodaatti kolleejjota garaagaraa yuunivarsiitota garaagaraa ka keenya dhaabnee isaan kana keessatti akkuma kolleejjii bara kanaa bakka garaagaraatti qarshiidhumaaf jedhanii bananii miti kaayyoon keenya. Dhaloota qaraman ta'e dhaloota dorgomoota ta'an akka oomishnuuf kolleejjii keenya akkuma kolleejjota biyyoota gurguddatan keessa jiranii sammuudhaan galaniitti waa oomishuu danda'an fakkeenya kan ta'an akka mootummaattis isa kanatti ni guddanna jedhee abdii guddaan qaba. Isa kanarratti dabalataan iyyuu waggoota muraasaan booda caljenneetuma barattoota hunda
kan walitti fakkeenyaaf kutaa garii yookaan gireedii isa jennu keessatti jechuudha. Warreen sana callisneetuma kan galmee sun warra dhufu toon ta'in akka dorgomaatti barbaadamnee barattoota ispeeshaal ta'an fudhachuudhaaf gama sanatti kadeemnu mul'ata akkasii qabna. Ga'umsarraaf dorgomaa ta'uusarraan kan ka'e barattoota asiis dorgomtoota gochuurraa kan ka'e kan isaan madaalu gara biraatiillee kan dhufu barataa baay'ee cimaa ta'e manni barumsaa kun mana barattoonni ciccimoon itti walgaan akkuma mootummaan barattoota oolmaa addaa jedhee baasisan isheen kun illee akkasitti qaramtee akka baatu mana barumsa dhuunfaa keessa fakkeenya akka taatuuf ejjennoo akkasii qabannee jirra. Addunyaan dorgomaa kinarra didiyee jijjiirama finnee hojiidhaan guddifnaa. Dhaloota dhokatee wal qabnee mul'ifnaa. Daandii guddinaa dargaggootaa karra milkaa'inaa ga'eessotaa. Maqaan koo Hannaa Gabreen jedhama. Dura buutuu mana barumsaa kanaati. Akkuma beekamu manni barumsaa kun bara kanadha kan haala baruu barsiisuu isaa eegalee. Nuti immoo kaayyoon keenya inni guddaan barnoota qulqullina qabu kennuun lammii biyya isaafis ta'e ofiisaafis ta'e oomishuudha. Kanarra darbee immoo lammii naamusaa fi safuu hawaasaa eeggate oomishuudha jechuudha. Nutis immoo humna qabnu beekumsa qabnu hundumaatiin sirriitti hojjechuudhaaf damee isaa babal'isuudhaaf akka magaalaa kana qofaatti otoo hin ta'in akka biyyaatti dorgomaa akka ta'uuf cimnee hojjenna. Barsiisota ciccimoo ta'anis illee qacarannee jirra. Isaan waliin ta'uudhaan barnoota ga'umsa qabu kennana jechuudha. Kutaa 1 hanga 4tti barnoota 8dha kan isaan baratanii. KG1 yookaan immoo gulantaa tokkoffaan barnoota 6dha kan isaan fudhatanii. KG 2ffaaf 3ffaan immoo 10dha jechuudha. Barsiisota karaa oolmaa daa'immaniitiin barnoota qaban isaanidha kan nuti qacarree jechuudha. Kana malees immoo kutaa 1 hanga 4ttis dandeettii isaaniitiin qoqqoonnee ramannee jirra jechuudha. Dhalootaaf wanti ani dhaamu utubaan biyya kanaa barnootadha. Barnootaaf bakka guddaa yookaan immoo xiyyeeffannaa guddaa kennuudha kan isaan qabanii. Lammii barateedha biyya isaaf illee falmachuu kan danda'u. Kana malees immoo hawaasni immoo barattoota isaa mana barnootaatti erguu qofa osoo hin ta'in barattoonni keenya maalidha isaan kan baratanii galan jedhee hordofuu qaba, duukaa bu'uu qaba. Rakkoo yoo jiraate immoo gama mana barumsaatiinis ta'e gama barataatiin akka furmaata argatu ta'uu qaba jechuudha. Maqaan koo Barsiisaa Caalchisaa Faajjiin jedhama. Kanan barsiisu barnoota Gadaati. Dursa manni barumsaa kun asitti banamuunsaa carraa guddaadha dhaloota jiruufi sana keessatti anis kutannoodhaan ka'ee barnoota Gadaa kana dhaloota kana nan barsiisa. Keessumaa immoo manni barumsaa kun KG 1 hanga 3 fi kutaa 1 hanga 4 qaba. Ijoolleen sadarkaa kanarra jiran immoo sirna Gadaa keessatti dabballee jedhamanii beekamu. Dabballee kanaaf immoo maaltu akka barbaachisu kunuunsa maaliif barbaachisaa ga'een isaanii maalidha maatiin maalirraa eegaa safuu isaan eeguu qaban maalidha duudhaa isaan eeguu qabanii guddatan maalidha kan jedhu barsiisuudhaaf immoo carraa guddaa argadheera itti gammadeera. Kanaaf kana wal qabsiisee barsiisuudhaaf ka'eera jechuudha. Dhaamsi ani qabu mana barumsa cafeefis ta'ee dhaloota kanaaf akka biyyaattis ta'ee tokko manni barumsaa kun kutannoodhaan dargaggootaan qabatee barnoota kana iddootti deebisuudhaaf sirna barnootaa kufee imaammata barnootaa kufee kana deebisee ijaaruudhaaf kutannoodhaan ka'eera. Hojjettoonni inni qacaree fides kutannoodhaan dhaabbata kana faana ka'aniiru. Akka biyyaattis maatiin barattootaas ta'ee barattoonni mana barumsaa kanatti baratan adda duree ta'anii akka isaan ba'an akka biyyaatti adda duree ta'anii akka isaan ba'an safuu eeganii duudhaa eeganii akka isaan ba'an barnoonni kaleessa kufee jedhame kun deebi'ee ka'ee manni barumsaa kun akkatti badhaafamu akkatti beekamtii argatu gochuudhaaf kutannoon kaaneerra maatiin barattootaas nu faana ka'aniiru ammas ajabaatan jedha. Akka biyyaattis mootummaas ta'ee miti mootummaan deeggarsa kamiyyuu gochuu kan barbaadu mana barumsaa kana cina dhaabbachuu danda'uutu isarra jiraata. Barnoota kufee kana immoo deebisnee hin ijaarraa. Dhaloota sammuunsaa waa barnootaan guute ogummaadhaan guute ijaaruudha barbaanna. Amma biyya kanaaf kan barbaachisu biyya kana kan jijjiiru boru biyya kana kan guddisu dhaloota waa hubate dhaloota sammuunsaa keessaa waa qabu. Akkuma Jeneraal Taaddasaa Birruu jedhee namni baratetu gaaffii mirgaa gaafata.
akka jedhame sana dhaloota sammuu isaa keessaa waa qabutu biyya kana jijjiira biyya kana fayyada waan ta'eef dhaloota kana asitti oomishuudhaaf immoo manni barumsaa kun kutannoodhaan kun tokko jedhee jalqabeera. Isa kana cina immoo qaamni kamiyyuu akka dhaabbatu asumaan ergaa godha barbachuun barbaada. Jireenya salphisaa soonatti dabala ajaja fudhachuu sooraan isaa bara. Hundee gadi fagoo dameen. Maqaan koo Barsiisaa Margaa Shifarraa Galataan jedhama. Hojiin koo barsiisaa mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa caffee oolmaa daa'immaniidha. Ani mana barumsaa kanatti manni barumsichaa mana barumsaa haaraadha. Barsiisaa herregaa ta'eeti dorgomeeti kan qaxarame. Kan amma hundeeffamee jiru mana barumsaa kanatti manni barumsaa kun mana barumsaa mul'ata qabu in future gara fuulduraatti mana barumsaa beekamtii qabu jedhee yaadaan. Maaliif yoo naan jettani manni barnootaa kun mana barnootaa beektotaan hundeeffame waan ta'eef beekaadhaan waan hundeeffameef daa'imman mana kana barumsaa kanatti baratan illee bor carraa bal'aa fi iddoo bal'aa bakka guddaa ta'uu gahu jedhee yaadaan. Anis akka barsiisaa tokkotti barsiisaa herregaa mooraa kanaa ta'e yookiis dhaabbata kanaa ta'e gaafa qaxarame baay'ee gammachuu guddaa natti dhaga'ama. Maaliif jennaan daa'imman lafa kanatti barsiisuudhaaf fedhii guddaa waan qabuuf ani ofii koof abbaa daa'ima sadiidha. Daa'imman koo barnoota waan jaallattuuf ijoollee kan biraa mooraa kana keessatti baratullee ciccimtuu taate akka isheen baatuuf waliin as mana barumsaa kanatti akka isaan barataniif godhee jechuudha. Biyyi keenya barnootaan miidhamee jira. Barnootaan miidhamnee waan jirruuf dhaloota jiru kana miidhuu hin qabnu. Ani akka barsiisaa tokkotti ani shoora guddaa taphachuun qaba jedhee yaada. Ofii koo yoo hin taane mana barnootaa kana keessatti mooraa kana keessatti barsiisota waliin dorgomnee qaxaramne hunda isaaniiyyuu nan deeggara. Walii keenyaaf yaada jiru waliif hin qooqna. Sanaan booda barattoota kana barataan lafa kanaa bahu bor abdii biyya kanaa abdii korra dabree abdii biyya kanaa kana ta'u irratti hojjedha. Fedhii akkanaa qabu. Yerootis yeroo maleetis utuu ofii isaan qusatin namni kamiyyuu hojii isaa hojjechuu qabu. Yoo hojjete qulqullina barnootaa irratti immoo yoo xiyyeeffate manni barumsaa kun sadarkaa kolleejjiin illee ani yaadu kolleejjii taa'ees yaadu abdii akkasiis hin qabu. Yuunivarsiitii fi kan yuunivarsiitiin oolan sadarkaa sanatti akka inni guddatu yaada jechuudha. Inni guddaan namni akka kaasuudhaaf fedhii isaa keessatti adda baasuudhaaf nama badhaasuudhaaf humnachiisuudhaaf barataan tokko yoo xiqqaa ta'e kurmaanatti baajetii yookaan hin jiru yoo ta'e illee thank you paper waraqati jedhamtu jirti mitiidha. Aga qalama tokkotti illee barataa kanaaf barattoota sadarkeeffamanii badhaasii addaa yoo kenname barsiisaa qaxalee ta'e barsiistuu qaxalee taate tokkoof badhaasii addaa yoo kenname continuous assessmentii kennamuun badhaasii yoo kennamee deeme moor kana caalaatti manni barumsaa kun jabaachuu danda'a. Gara fuulduraatti sila kaaseera mana barnootaa biraarraa adda wanti isa godhu yerootis yeroo maleetis manni barumsaa kun akka inni irratti hojjetu. Boordiidhaan bula manni barumsaa kuni boordiidhaan gaafa bulu fedhii hojjettoota isaallee eeguu qaba boordii illee yaada. Inni guddaan namni hojii hojjechuudhaan maaltu jiraachuu qaba fedhiin isaa eegamuu qaba jechuudha. Mooraaliin isaa eegamuu qaba jechuudha. Barsiisuudhaaf barataa kana keessa oolaa haalli baruuf barsiisuu immoo barsiisaan miidhamaadha. Barataan itti dhufu haalli garaagaraatiin maatiin barataa barsiisaa kana miidhuu danda'a. Caalaatti maal gochuu qaba dhaabbanni kuni barsiisaasaa fi barataa isaa walitti fidee madaallii geggeessuu qaba jechuudha. Ilaaluu qaba jechuudha. Haala gabaa amma jirullee ilaaluu danda'uu qaba jechuudha. Gaafa sana ta'ee barataa barsiisaan fedhii isaa ofirraa bu'eetu barataa kana barsiisa jechuudha. Nama guddaa godheetu baasuu danda'a yaadaan akka ofii kootiitti. Dhaamseen qaboo jiraate baga gammaddan uummattoota godina Shawaa Lixaa magaalaa bulchiisa magaalaa Amboo keessa jiraatanii baga gammaddan hin jedha. Maaliif jennaan barnoonni kun beekaadhaan hayyuudhaan kan hundaa'e waan ta'eef ijoolleen mooraa kana keessatti baratan hayyuu waan ta'aniif garan kana caalaatti akka irratti hojjetan maatiin barataa barsiisaa mooraa kana keessatti argamu barattoota isaa akka barattoota isaatiitti ilaalu akka ijoollee isaatiitti ilaaluu qaba jechuudha. Barsiisaan mooraa kana keessatti argamu daa'ima barsiisuu kana akka dhala isaatiitti ilaaluu akka inni danda'u sanan dhaamsa dhaamuu barbaada. Galatoomaa ulfaadha. Caffee